Waldaan hawaasa sikkoo mandoo biyya Noorwee fi Swiidin jiru hawaasa godina Arsii aanaa Sakoo rakkoof saaxilamee deeggaree jira. Godina Arsii aanaa Sakootti jiraattota rakkoo nageenyaa uumamin qeerraa buqqifaman dandamachiisuuf deeggarsi daakuu fi zayita nyaataa taasifameera. Kaayyoo waldaa kana walgargaarsaa fi tokkummaa aadaa gabbisuu fi rakkoon hawaasummaa yeroo mudatu deeggaruuf kan hundaa'edha. Haaluma kanaan hawaasa godina Arsii aanaa Sakoo kana dura rakkoo nageenyaatiin miidhame deeggarsa taasisee jira. Biyya Noorwee irraa deeggarsa kana qindeessuun gama waldaa hawaasa sikkoo mandootiin gahee guddaa kan bahatan hayyuun Oromoo obbo Amaa Muhammadii fi Oromoo sikkoo mandoo biyya Swiidin koree waliin ta'uun kan qindeessan obbo Hussein Abdul Jabbaar aantummaa fi jaalala isaan hawaasa kanaaf qaban irraa ka'uun yeroo gabaabaa keessatti deeggarsi kun uummata rakkate bira akka ga'u ta'ee jira. Jiraattonni godina Arsii aanaa Sakoo deeggarsa namoomaa isaaniif godhame galateeffatanii jiru. Hawaasni keenya kan kaleessa rakkate kan waan qorsoo akaawwatu hin qabne dhaabbanni kun ammas haa galatoomuu baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Rakkoo jirurraa inni dhalate ergitanii barannaan uummata kiyya jedhee gargaaruun isaa haalaan nutti dhagama. Akka maleetti nutti dhagama ammas gara fuulduraatiif nuu jiraadha itti nuufu fa'a jiraadha jedha. እግዚአብሔር ይስጣቸው ሁሉ በጎ አድራጎት በሙሉ እስካሁን አንከባክበው እዚህ አድርሰው ነው። waaqayyo isiniif haa kennu bulchiinsa aanaa dabalatee dhaabbileen garagaraa deeggarsa nuuf gochaa jiru. Deeggarsa har'a nuu kennitaniifis guddaa isin galateeffanna. haalaan nu gammachiise haalaan ደስ nu jeeti kana gammannee እንጃ እናመሰግናለን በጣም በሁሉም ነገር ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ሁላችንም ነን ሙስሊም ክርስቲያን አላለም ሁሉም ነው የተፈናቀለው። ሁላችንም ያው ሁሉም ነገር ስላጋጠመን ስላገኘን አመስግነናት እግዚአብሔር ጋራ እኔ ሐዋስኒ ከኔ ማል ጀቱሬ ነመስኒ ከኔ ገለቴ Tumsi kun qeesaanitti jireenya dilee isaaniif haala kan mijeessu ta'uu dubbataniiru. Bulchaan aanaa Sakoo obbo Gabii Galchuu qaamolee deeggarsa kana taasisaniif qindeessan galateeffatanii. Deeggarsa waldaa kanarraa argame kana qindeessanii har'a uummata keenya biraan ga'uu isaanii maqaa kootii fi maqaa uummata aanaa Sakootiin duraan dursee waldaa kanaafis qaamota har'a qindeessanii asiin nu bira ga'anis deeggarsa kanaan hawaasa kana biraan ga'anis maqaa koof maqaa hawaasa aanaa Sakootiin ulfaadhaa galatoomaa nuu jiraadhaan jechuu barbaada. Waldaan hawaasa sikkoo mandoo tokkummaa fi misooma cimsuu miseensota biyya alaa jiraatan walitti fiduun duudhaa fi safuu aadaa Oromoo kunuunsuu deeggarsa namoomaa taasisuu lammiilee sababa garaagaraatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan gargaaruu fi utubuu yoo ta'u tajaajila hawaasummaa keessattis gorsaa fi gargaarsa hojiif deeggarsa waloo taasisuun kan beekamudha. Deeggarsi kenname daakuu fi zayitii nyaataa abbaa warraa 400 kan ta'udha. Birrii miliyoona 1 fi 500 tilmaamama. Eessa jiraata? Asa koomo? Maal si barbaachisa mee deeggarsa argattee? Okay. Hayyee bakka yoo rabbi nu gargaare suuraa kee fudhanneerra dhaabbilee adda addaa dubbisne karaa isaan biraatiin si arganna. Isa wajjillee. Hayyee. Jabaadhu.